sochiin ture gaaffii qaama seerummaa argachuudhaan waaqeffachuudhaaf sochii waaqeffattoota bakka adda addaatti mul'ataa ture. Sochii idileedhaan galmoota babal'isuu, barnoota amantichaa galmoota biraan gahuu. Akka dhugaa fi ilaalcha uummata Oromootti amantiin kalaqa dhala namaati. Sochii babal'ina amantii waaqeffannaa keessatti danqaa guddaan tokko lafa tajaajila galmaa fi ujubaa dhabuuti. Akkaataan silaa iddoo ujubaa fi iddoo galmaa kennuu dhabuu bal'inaan ni mul'ata jechuudha. Galmi tokko ardaa yookaan aanaa yookaan magaalaa tokkotti hoggaa baname taansinee iddoo tajaajila ijaarsa galmaatii fi iddoo awwaalchaa hordoftoota amantii waaqeffannaa magaalaa saniitti fi yookaan aanaa saniitti fi ganda saniitti fi xaalayaadhaan ni gaafanna. Adeemsa uumaa keessatti dogongorri hin jiru beekaa jiru uummanni Oromoo. Kadhumatu sirna isaa keessa hin jirre, jireenya isaa keessa hin jirre jechuudha. Yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaay beekumsa qabeenya keenyaan dibdee furannaa. Iddoo galma waaqeffannaa arganne irratti galma amantii waaqeffannaa ijaarraa biqiltuuwwan uumamaa lafa tanaa odaas, ejersas, gaattiraas kanneen immoo nyaataaf illee oolan avukaadoo, paapayyaa akkasumas immoo buna waa fakkaatanii tajaajila garaagaraa kennan ni dhaabna. Bakka bakkatti immoo midhaan nyaataas illee ni qonna jechuudha. Waaqeffattoonni wanni hundi gabaa argama jedhanii hin beekani. Guyyaan silaa kadhaadhaaf hojii dabarsuus hin jiru jechuudha. Qaamni kamiyyuu amantii waaqeffannaa amantiidha jedhee ilaalaan turre. Qixxaa amma gaggeeffamaa jiru kanaanii hin beekamu jechuudha. Kanaaf waan kana deebisnee gadhaabuu keessatti namni waan hin beekne waan Oromoo aadaa Oromoo duudhaa Oromoo waan ta'eef maqaa adda addaa uummata Oromootti kennanii uummata Oromoo miidhaa waan turaniif aadaa isaa gachisiisaa waan turaniif duudhaa kana gachisiisaa waan turaniif ammas wanni sun nama keessaa bahuu didee darbee rakkooleen garaagaraa giddugala keenya keessatti ni mudata. Hiree silaa waaqeffataan tokko argachuudha qabu akka hin arganne taasifamaa ture. Qaamni akka amantii waaqeffannaa hin babal'anneef dhiibbaa bakkoota tokko tokkotti erga mootummaan amantiileef kenne dhorkachuun waaqeffattoota hidhuu iddoo galmaaf awwaalchaa dhorkachuun fi iddoo tokko tokkotti ammoo gonkumaa amantii waaqeffannaa asitti hordofuun hin danda'amus jechuun hordoftoota amantichaa irratti dhiibbaa guddaan kan raawwatedha. Tariitii nuyi wanni jennu gaafa jiraate dhaabbanni keenya nuti wanni nu barsiifnu dhaabbata amantii ta'uudha. Yeroo garaagaraatti dhaabbata irraa kaasee karaa garaagaraatiin erga dabarsaa turre xalaalee garaagaraallee galfataa turre. Kun seennaadha shakkuma kun immoo dhiibbadha lachuu nu miidhee jira ammoo obsumaan barnootumaan haqummaaf nagummaa waaqeffannaa hubachiisuudhaan waan kana dhaloonni jechoominaan oofaa jira. Warra se'us warra beekee jibbus lachuufuu qoricha dawaadha malee miidhaan qabu jechuudha. Amantii waaqeffannaa dhala namaatiif dawaadha rakkoo furuudhaaf hammeenya hambisuudhaa fi beekumsii fi duudhaan amantii waaqeffannaa keessa jiru qabeenyaa guddaa dhala namaati. Waaqeffannaa sirna kanamaati dhuftee hafte hin qabdu